السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم نجيب بدني داوود وتقي كقالي في جاري بكجر تمرت نجيني خي خلنا نرب كويس عندك وسنيتا فيا أخي سني بكجرات ناس كيسنا الحمد لله رب العالمين قالني خرب بجدادي إيه أكم جاوان وليمبينو واحد دو تجرا واحد دو تريزي مالفو خيست تجي تجراني وان الرجودة وين أما أنت سنين هي مودي مغني وان هدو كان سمونا وري بيسايتي هدو ده كنا ما أجلس تجرا Maammee Nasraddiin dhugumaan dhibbaan dhibbatti sirriitti dalagee akka barbaade godhu jira jechuudha. Sirriitti godhee akka barbaade akka inni isaaf ajajamu akka inni gartee miti qaalii isaatiin bobbee galu godhe akkuma gartee nama rimootaan itti fayyadamutti. Kuni si gallakkiseetiin jira deemi waan godhe namni beeka dhuggisi waan godheeti kan hunda jira. Isin tokkollee nu wala Abdii wala Nasraddiin maqaan kee immoo bareeda. Isin hundinuu hojiin keessan hin toltu. Ammoo maammee hangammaan tanaatti ani fitiyaa deemii jechuunii malee hangammaa itti bu'eetiin barbaadee dabe. Hangammaan tanaa karaa inni qotana gardan. Deemsi gallakkisee jechuun malee bakka kana inni dhaqee achi dhaqee namni hangammaa ijaan harkan jiru jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf hangammaan tanaatti ijaan hin agarree barbaadutti hin giraasi. Tamaam namni tokko gisee achi gallakkifame kallattiin mana isaatti gala. Mana isaatti sin jiru mana isaa beekan akka isaan godhanii agartan gaayete. Akkana jechuun deemee magaalaa tana guutuu keessa gartee miti bakka inni hin barbaadin hin qabu. Osoon kana jiruutiin waan silaa deemu dhiisitiin jechuudha akkana jeenni qoyyoo gartee miti dhugumatti akka isaan godhan san maammee nama ta'uuf miti garuu immoo itti dalagamte sigirii itti dalagan waan barbaadan godhan kaa jaamsaniiti malee ajjuuzaa akka keessanii kan harka maammeen daqiiqaa 5 ta'u ajjuuzaa harka isaatiin tolfate isin dhokka irraa maammeen jechuun bari maammeen nama dhokka irraa isin tolfate bari isin maqanaa horofa irraa isin tolfateeti akka barbaade kare mootaa isin godhaa jiraati. Sigaltee saniif wanti kun hundinuu waan hedduu nama wanna jaati. Maaliif jennaan miyyoo usatiin irra wanti lagu jira jaljiidhaa gattoo aareetiin jira. Saniif maammeen waa'ee maammeedhaa baay'ee nama dhibbisa. Deemeetiin barbaadu jira jechuudha. Wallaahi magaalaa tana keessa amma halkan itti arramna jechuudha. Narra dawwala Nasraddiin sii gallakkisee barbaadde dhumnaan jee achirraa keeti jechuudha deemicha kan itti fufe. Osoon gartee miti hara biraa deemu jiru osoon abdiifaa barbaadee deemu jiru isaan itti dhiisnee akkasumatti mucaan guyyoo makiinaa gala bu'ellee hin beeknu inni wallaahi halkan guutuu naaf ibsaan barbaadaa bullee. Halkan guutuu ammoo isinis qabamtanii harka kan nama galtan. Sigaltee abdii waa'ee kanaa isaanii achuma naadii saalaa jambi godha. Achumatti amma fardiin tamaama kana waa'ee maammanna jabduudhaan akka nama tokkotti. Namni tokko namni siriin itti dalagamte kayif wallaalee kara deemu hin beekne namni kara isaan fedhan akka fedhanitti fi gadi olii gadi hin deemanii kanaan nama yaachisa. Tamaam deemii jaaniin dhugaadha. Eega deemiin jaambootoo baay'ee takka nama dhiphisa hedduu takka nyaachisu jira waa'een isaadhaa hirriiba naqutu jira. Maaliif jennaan hanga maantanaa akka barbaadan tumanii akka barbaadan olii gata oofanii kuufaniititi amma guyyaa keessaa ka'ee deem jechuun maal jechuudha mee maal namatti fakkaatti. Namoonni magaalaa tana keessatti jechuudha waa nama dalaguudhaa fi bakka kan nama ukkaamsuun faashina godhatanii yeroo gabaabduu keessatti tarkaanfiin ajaa'ibaa akka isinirra fudhatamtu beekaadha. Isinirrattis fudhatamuu jirti shakkii takka illee godhinaan namuuf qopheessaaf ta'a jechuudha. Tarkaanfileen karaa keenyaan osoo hin ta'in karaa mootummaatiin tarkaanfiin barbaachisaan kamiyyuu tanaan akka isinirra fudhatamu abdii walaamaa meedhaa isin guutuun bakka takka bakka isin daytan jirtu magaalaan guutuun isin bal'afamtee jirti. Ammoo taraa tana izaa baala isin waan baatanii jechaa'u humniti taraa tana gartee miti isin fayyaddu yoo jiraatte humna mootummaa bichaadha. Maaliif mootummaan harka yoo galtan adabattanii teessan hanga mootummaan isin murtee fudhataniiti achi booda allaa maakum gaafa gartee karaa rabbii isin ofi deemtan jechuudha. Tamaam yoo akkas taate malee haala ammatti girroo kanaan waan takka wal baasutu hin jirtu. Maaliif wanti kun babal'achaa deemu jira guyyaarraa gara guyyaatti siirii walii godhu wal lamaasuu wal ukkaamsuu fi akkasuma wal miidhuu wal cabsuu fi wal beeysuun wal jaamsuun akkasuma qabeenya walii saamuu fi meeshaa walii cabsuu itti fufeeti jira. Wantoota akkanaa kana aadaa godhaneeti
itti fayyadamu jira jechuudha. Wantoonni kun booda deemee dhimmitii nama tokkoof lamarraa kaate booda immoo biyya guutuu akka galaafattu shakkiin qabu jechuudha. Saniifan akka dachaasitti kanaan durallee waa'ee nageenyaa kana jechuudha akkara lama irra deddeebiitiin dubbachaa ture namni narraa qeebaluu dide ammoo booda tarkaanfileen fudhatamtu hundi yoo jiraatte Oromoon Oromoodhaa isin akkamitti dabarsitanii wal kannitanii warroonni silaa jettanii booda komii kaasuu ta'isa yoo jiraattanii ammaan tana isiniif dhaamuun barbaade jechuudha. Namoonni gartee booda akkamitti dabarsitanii alagaaf wal kannitan warri jettan yoo jiraattan amma akka wallaala xiyyaatan akka dachaasitti waan kana yoo hatattamaan wanni kun hin dhaabbanne miidhaa kana booda dhufuuf itti gaafatama takkallee nam tokko fudhatu akka hin jirre dhibbaan dhibba beeka. Kun akka wallaala dachaasitti. Tarkaanfileen ammaan dura fudhatamaa ture miila keenyaa fi harka keenyaan nu deemee barbaada ture jechuudha. Kanaan boodatti garuu immoo wanni nurraa eegamu kallattiidhaan qaama mootummaatii hojii olii gallee qaama mootummaa beeksisnee itti teessoo isaan jiranii fi fedhan haadha mana isaanii hunda itti geessinee kanas mootummaa beeksisuu bichaadha. Wanni takkaan kanaa jechuun wanni biraa takka illee hin jirtu. Maaliif hedduu takka wal kadhannee hedduu takka wal sossobnee irra dibaan booddee nama dhibaa wanni hin jooftanaaf. Kuni waan gara fuulduraatti illee miidhaa fidu jiru. Wanti kuni haa qabbanootu jennee itti dhiisnee garuu waan qabbanaa'uu hin qabu. Akkuma itti uffatti gara jechuudha. Guyyaarraa gara guyyaatti aakshina haaree jirracha aakshina haareyaan itti ufaa jirti jechuudha. Amma yoomsaa deemu jiran jechuudha. Amma haalli kuni haala yaachisaadha bakkittoon tun. Haala yaachisaadha. Nama fedhe osoo karaa deemu jiru abbaan fedhe duubaa akka nama sibiroo kutuutti yoo bakaa kasi qabe abbaan fedhe utaanaan kana ijoolleen daa'imni fakkeenyaaf akka barbaadisi godhuu dandeessi. Saniif jennaan wanti kun hedduu haala sodaachisaa keessa jira. Haala ilmi namaa ittiin bobbee galuu sodaatu keessa jira. Lammaffaa irratti waa'een siriidhaa. An akka kiyyoo taate bishaan namni naa kan dhuguu eegaan dhiise tureetiin jira. Maaliif jennaan hedduu takkaan sodaatu jiraan. Mana keenya kanaan irratti mana namaa dhaqee bishaan dhugu dukkaana irraa bitadhee mana sandaqa malee. Xiqqoo malee shakkiin guddoon na keessa jirtu yeroon ka'ee mana namaa hammaamaa dhaquu hin sodaadha. Maaliif jennaan giseen nammaa kuusan yoo guyyaa biyyoo haawwee bishaan kiyya kanatti waan haa godhan waan jaamu takkaan dhagaama kaa. Lubbuun abbaa inni nama taneen yaanii mire hangan takka sodaa hangana gahu kana keessa jirra. Sodaa hangana gahu kana keessa namni jiru akkamitti bobbee galare. Nagaan bobbaanii galuun yaaddoo jabaan nu taate jirti jechuudha. Yoo mana namaa dhiine nama bishaan keessatti yoo waan godhaa innee sudaan. Yoo shaarara deemnu dhiiroo namaa duubaan nu qabaa inneeti sudaanna. Haalli kuni haala suuqannee isaa keessa jirra. Akkaataa maammeen itti qabame agartanii jirtanii harkaas takkaan maletti fuudhanii mana geeffatan jechuudha. Naqabii nagallakkisii na soon jirratti. Naqabii nagallakkisii takkaan maletti yaa'u. Anillee ammaan dura akkanumatti hin qabame gaafa gartee maammeen faan naqaban sanii akkanumatti hin qabame. Barbareen harkaan dhaabaman deebitee si guddiyaan. Waan kana hundaa'u namni harakaata kanaa fi aakshinoota kana hunda ijoollee tana barsiise Maammadi. Namni kana hunda barsiise Maammadiitu isaan kana hunda barsiise. Maaliif jennaani wanti kuni waan harka isaatiin barsiise deebi'anii itti fayyadamanii isumarra cheek godhanii isumaan qaban jechuudha. Laal yeroo takka miidhaa jira bara. Gizee waan nama barsiistan waan kheyrii waan nama barsiistan wanni kheyrii suni kheyrumaan itti dalaga. Walaaki yoo waan sharrii nama barsiistan sharrumaan itti dalaga waan ta'eef. Sharruma kan ittiin dalagan malee saniif hanga waa barsiistan keessatti waan beektan yoo waan hamtullee beektanii waan hamtullee isaatiitti waan kheyrii qabsan yoo wal barsiifne gaariidha. Miidhaan maaliif namni sun waan yeroo waan san sirraa barate booda sumarra cheek godheeti akka wanni kun dalee mun daleen sirra laa waan ta'eef. Saniif akkaataa maammeen itti qabamees akkasuma amma immoo deemii Nasraddiin ni biree makiinaa isaa fuudhee mana isaa akkas godhee waa hedduudha wanni inni dalagaa jiru jechuudha. Kuni ammoo gara fuulduraatti eessan ogeessa waan jaamu isinuu achi ilaaltanii tilmaamtan. Isinuu ni tilmaamtan jechuudha. Kanaaf yeroo amma jirru kana keessatti arra boroo osoo hin jennetti wanti kuni yoo karaa mootummaatiin taate malee akka duraaniitti wal sossobuu fi wal qusachuun haa dhaabbatu gara kiyyaan haa dhaabbatu. Ibsa ati immoo guyyaa adii si dhabamsiisu ta'an ibsa. Guyyaa adii si dhabamsiisu ta'an guyyaa adii osoo halkan hin ta'in taa'ii jeetiin si kadhatu jira.
taa'ee jajjala kan dhiisii jeetii saqatu jira. Gaafa guyyaa adii si dhabamsan ibsa. Ansiiboo ammaan tan ansiiboo osoo hin dhabamne duratti. Taa'ee giseen siin jiru waan hin siin jiru kanaas dhagee bolee shaqii. Taa'een tun gaarii beekadhu. Intalaayitu maaliif sokkitee dhuftee naani? Jaarsi kee maaliif jirtu naan taa'ee jeetu mana dadhabee. Eela taa'ee jeetu mana dadhabee. Saniif wanti kun atis suuta of eeggannoo waan jaamuta kan beektu. Gizee kaatee kan jette if dura malee bitaa mirga keellaaltu. Baabaa kiyya akkasii miti. An dhugaan siin jaa. Si biratti illees. Gizeen qofaati illees maal jaa. Kanaafi kana jidduutti tarkaanfilee fudhatamuu qabu hundaa'u itti yaaddeetti fudhatta malee akkanuma lafaa kaatee zau jetteetuma abaluu achi jira dhugaa siin jaan kallattumaan kaatee fiiguun qabdu baabaa kiyya. Laalla. Namaatu achi jiranii akkana information dhugaa si kanname. Information sun hangam takka dhugaa waan jaamu itti yaaddee sammuu teetiin laal adda baafattee kaatee deemte malee hayboo namni kootti yoo siin jee kaatee tamu fida. Amma eedee xiqqoof hin yaadamin yaa ibsaan xiqqishoof rabbiin qaaliqni ni baase. Xiqqishoof kuteekke jechuudha. Kuteekke rabbii qaaliqaan baase duba rabbiin tokkichaa baase jechuudha baay'eeti. Walaakin of eeggannoon bakka jirtutti hedduu takka haalaan barbaachisaadha. Haalaan barbaachisaadha. Saniif gara fuulduraattis ta'e wantoonni kun waan midhaan duraan ga'u yeroo amma jirrutti akkumaan isin hin jee dhugaa dubbachuuf akkaataa itti bobbaanee gallu wallaallee jirra. Bobbaa fi gala wallaalleetti jirra. Hedduu takka haalee akkisaa akkasii jira jechuudha. Inshallah saniif gara fuulduraatti wanti kun eessatti nuun deemaa miidhaa guddaan rofitu jira. Amma wanti kun hangammaatti dhiiraatitu warra gartee sooshaal miidiyaa fayyadamuutu kana akkasii jira. Hayyee inni kun gaafa gartee miti intala takka jaalattee intala takka yoo si diddee booddee akkam godharree kanumaan fudhanii bakka barbaadan keessanii itti taphatan jechuudha. Wanti kun waan taanee babal'achaa jira. Akshinii fakkotaa babal'achaa jira. Akshinii kun ammoo yoo dhaabbattee ilaaltee miidhaa guddoo qaba. Kanaa miti lubbuun jaartiin namaatiif bobbaatee galuu sodaachuu keessa jirti. Amma jaartii irraa sodaachuu jira. Maaliif jaartii isaa yoo dukkaanatti argatee nam tokko immoo fannayee makiinaa dhufee fitatee afaan qabeetu mukuchisa jechuudha. Mee waan kana gara fuulduraatti mee itti yaada isi wanni kun. Bakaakni kun yeroo ammaa kana keessatti gizee haala kanaan babal'ate gara fuulduraatti eessa dhaquuf deema. Kanaafuu tarkaanfileen fudhadhoo jiraate kanaan boodatti qaama mootummaati yoo taate malee ilma namaa aboo dhaabbadhu aboo akkas ta'e aboo akkana ta'e dadhabeetiin jiran. Namaan akkas ta'e caaluu quufeetiin jira. Kadhaanis ni geessi. Tarkaanfileen fudhatamu kamuu yoo jiraannaan fudhachuu qofa. Abdii walaa maaree maaltumaan maqaa isaanii kaasuun nageewu walii qabee balaa qalaa gartee miti qumaamaa gartee guddaafaa si kan utarrattoon guutuu guddaafaa walii qabneetuma baladiyaa gumaamaatiin magaalaa lafuunee gannee nama. Nadaafaa godhuun keessa maantan magaalaan tun guutuu yoo nadaafaa godhuu baatanii karaa akka mootummaan suutii baay'isan baafnee karaarree magaalaa tana tarkaanfilee jiru hundarra fudhachuudhaan akka kiyyattee taate. Takka miidhaan kun badaadha. Kan ammatti jiru kun keessaafuu miidhaa badaadha. As deebi'ee wanti kun bifa ati hin beekneen bakka barbaade namni si geeffata. Sookandii 30 keessatti mi'oo sadiis ummaan teessifiriin jirtu jaljiidhaan. Saniif sagalee takka saraan dhageen. Saniif wanni kun gara fuulduraatti hedduu tokko waan nama yaachisaati. Inshallah daawwattoo kiyya ani tarkaanfiin fudhadhoo jiraate kanaa boodatti karaa mootummaatiin alatti wannummaan takka taniin fudhadhoo hin jirtu. Abbaa fedhee haa ta'uti. Akkasiin isin hin jaa nagaan naa tura.